handhuura Gaanfa Afrikaatti rukkuttaan onnee ji'oo-poliitiksii addunyaa raasu tokko deebi'ee dho'ee jira. Sa'aatiiwwan 72 darban kana keessatti hanga xaxamaa Itoophiyaa, Sudaanii fi Eertiraa walitti hidhu addattaa immoo Lixa Tigraay bakka Shira jedhamutti waraanni waraqaarra darbee dhukaasaa qabatamaatti jijjiiramee jira. Kuni walitti bu'iinsa idillee yookaan fincilaa garee tokko qofa miti. Kuni raafama ji'oo-poliitiksii sadhumaa madaallii humnaa fi dippiloomaasii Gaanfa Afrikaa guutummaatti garagalchuuf deemudha. Akka ragaaleen saaxilanitti Aanga'oonni Eertiraa dachee Tigraay seenuudhaan garee TPLF fi mormitoota biroo faana waliigaltee tumsaa mallatteessanii jiru. Garuu mootummaan Itoophiyaa shira xaxamaa kana callisee daawwataa hin jiru. Humni Qilleensaa Itoophiyaa xiyyaarota waraanaa isaa warra ammayyaawaa kaasuudhaan Lixa Tigraay irratti rooba boombii fi haleellaa qilleensaa isaa raawwachaa jira. Iccitii isaa bal'inaan qabannee jirra. Gama kaaniin wanta addunyaa dinqisiisee tokko daangaa Eertiraa fi Tigraay irratti gaggeeffamee jira. Aanga'oonni aanaalee Tigraay kanneen akka Bulaa Makadaa fi Zaalambaasaa aangawoota Eertiraa zoonii sanaa fi waliin walitti dhufuun uummata hiriirsuudhaan haasaa dhiifamaa fi obbolummaa taasisanii jiru. Asmaraa fi TPLF uumaa dhiigaa baadimmee dhiisuun dantaa waloo isaaniif araara buusaa jiru. Gama kaaniin miidiyaaleen Arabaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf shira isaan xaxaa jiran bal'inaan ni madaalla. Waraanni daangaa Sudaanii fi kaaba lixa Itoophiyaa Shira keessatti akka bakakkaatti dho'e kun waraana tasaa hin turre. Kuni waraana bakka bu'iinsaa isa fiixee kan Itoophiyaa fi Sudaan hirmaachisedha. Itoophiyaan finciltoota Sudaan RSF fudhachiistee mootummaa Sudaan muddama keessa yeroo galchitu. Mootummaan Sudaan ammoo finciltoota TPLF deeggaruun Itoophiyaa gooluuf murteessee jira. Iccitii waraqaa ragaa basaasaa fi saatalaayitiitiin qindaa'ee dabalatee dantaa dhokataa biyyoota lamaanii yoo haga xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Akka xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo addunyaan ija shakkii fi dhiphinaatiin dho'iinsa ba'aa giddu galeessaa qofa daawwattu handhuura Gaanfa Afrikaa keessatti minjaalli waraanaa fi dippiloomaasii inni dhiigaa madaallii biyyoota guutummaatti xaxee laamsheessuu bifa haaraan diriirfamaa jira. Waraanni daangaa Sudaanii fi kaaba lixa Itoophiyaa keessatti akka bakakkaatti dho'e kun waraana tasaa yookaan waldhabdee eegdota daangaa hin turre. Kuni waraana bakka bu'iinsaa isa fiixee kan Itoophiyaa fi Sudaaniin hirmaachisee waraqaa ragaa basaasaa fi saatalaayitiitiin qindaa'edha. Waraanni har'aa qawweedhaan qofa osoo hin taane ati diina kiyya yoo hidhachiiste anis diina kee nan leenjisaa madaallii jedhuun gaggeeffamaa jira. Mee dhugaa dhooftuu kanaa iccitii ragaa saatalaayitii fi madaallii ji'oo-poliitiksii walitti hidhee gadi fageenyaan xiinxallu. Waggaa darbe keessa ragaaleen basaasaa fi suuraawwan saatalaayitii warra dhiyaa Oosintiin dhugaa onnee kaartuum raasu tokko ifa baasanii turan. Akka ragaaleen kun saaxilanitti mootummaan Itoophiyaa garee finciltoota Sudaan kan Himediitiin hoogganamu humna deeggarsaa saffisaa RSF lafa jalaan loojiistikii fi meeshaa waraanaatiin gargaaraa ture. Wanti hunda caalaa aarii Sudaan dhoosee garuu kaampiin waraanaa fi wiirtuun leenjii finciltoota RSF kallattiin daangaa Itoophiyaa keessatti banamee tajaajilaa akka jiru ragaan saatalaayitii saaxiluu isaati. Xiyyaaronni fe'umsaa kanneen meeshaa waraanaa baatan biyyoota akka United Arab Emirates irraa buufata xiyyaara Itoophiyaa fi daangaa fayyadamuun RSF fedhachiisaa jiru kan jedhus qaama himannaa kana ture. Ija ji'oo-poliitiksiitiin mootummaan Itoophiyaa maaliif dhimma Sudaan kana keessa seenee RSF gargaara? Daldalli isaa dantaa tarsiimaa guddicha irratti hundaa'a. Jeneraal Al-Burhaaniin hoogganaan waraana Sudaan michuu cimaa Masriiti. Masriin ammoo dhimma hidhaarumsaa guddicha Itoophiyaatiin Itoophiyaa laamsheessuuf hawwiti. Yoo Al-Burhaan waraana Sudaan guutummaatti mo'atee biyyattii tasgabbeessee Masriin dachee Sudaanitti fayyadamtee buufata xiyyaaraa fi waraana Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf daandii argatti. Kanaafuu Finfinneen herrega kana dalagdee Sudaan yeroo hundumaa waraana keessoo isheetiin dhiphattee madaalliin ishee raafamee jiraachuu qaba. RSF yoo jabaatee Al-Burhaan dhimma keessoo ofiitiin qabamee Itoophiyaa fi hidhaarumsa irratti xiyyeeffachuu hin danda'u. Kuni ji'oo-poliitiksii keessatti diina kee qeeyisaa goolii eegumsa ofii keetii mirkaneeffadhu yaada rimee jedhudha. Garuu Sudaan yeroo dacheen ishee ibiddaan gubatu daawwattee hin callistu. Biyyoonni Gaanfa Afrikaa seenaa keessatti gumaa fi haaloo bifa haaraan deebisuu irratti ogeeyyiidha.
Alburhaan Itoophiyaan RSF gargaaruu ishee yeroo hubatu inni ammoo galmee seenaa isaa banee kaardii isa dhumaa lafarra kaa'e innis TPLFdha. Waraana kaabaa kan bara 2020 hanga 2022 gaggeeffame keessatti mormitoonnii fi hidhattoonni TPLF kumaatamaan lakkaa'aman daangaa qaxxaamuranii gara baha Sudaan naannoo Alfashqaa fi Geederaaf baqatanii turan. Mootummaan Sudaan waggootaaf kaampii baqattootaa kanaa akka kuusaa waraanaatti tiksaa ture. Har'a yeroo Itoophiyaan RSF faana michoomtu Sudaan ammoo ajajoota TPLF warra kaampii Sudaan keessa jiraniif meeshaa waraanaa, loojistiikii fi leenjii guutuu dhiyeessitee ifatti isaan ijaarti. Mee amma dhugaa kana gara dho'insaa Hagayya 2026 waraana shararinaatti yaafinnu. Waraanni kun waraana tasaa osoo hin taane bu'aa shira walxaxaa Kaartumii fi Finfinnee gidduu jiruuti. TPLF isheen waldhabdee keessoo fonqolchaa Jeneraal Taaddasaa Warradaa fi deebii Dr. Dabratsiyoon keessa jirtu. Humna waraanaa ishee deebistee ijaaruuf ujummoo argansuu alaa barbaaddi. Ujummoon kunis daangaa Sudaanitti argama. Alburhaan TPLF hidhachii Sudaan madaallii waraanaa Sudaan keessa jiru gara dachee Itoophiyaatti darbachuuf sa'aatii 0 labsi. Kaayyoon Sudaanii fadhaam Itoophiyaan RSF deeggartee kan waraantu yoo ta'e anis TPLF deeggaree Itoophiyaan anjeeqaam. Ayyaana ittisa biyya Itoophiyaa daangaa Sudaan dhiisee dhimma waraana kaabaatiin akka koomu nan godhaam. Kuni waraana waraqaarraa darbee dirree irratti morkii lafa jalaa uumee jira. Ija ji'oo-poliitiksii fi seenaatiin yeroo madaallu shirri kun Gaanfa Afrikaa keessatti waan haaraa miti. Bara 1970 fi 80 keessa Itoophiyaa fi Soomaaliyaan wal waraanuuf akka mormitoota walii hidhachiisaa turan. Itoophiyaa fi Eertiraan waggoota dheeraaf finciltoota walii leenjisuudhaan waraana bakka bu'iinsaa oofaa turan. Har'a shirri sun gara dhiyaatti gara Sudaanitti as galagalee jira. Sudaan dachee Alfashqaa ishee dhiigaan irraa qabattee tikfachuu fi masaraa Alburhaan baraaruuf TPLFitti fayyadamti. Itoophiyaan ammoo birmadummaa ishee hidhaarumsaa fi masaraa aangoo ishee tikfachuuf RSF faana taphatti. As keessatti uummanni idilee warri daangaarra jiraatanii fi dargaggoonni of wallaalanii waraana keessa seenan bobaa dantaa siyaasaa hooggantoota alaa kanaa ta'anii bobaa jiru. Wanti hunda caalaa nama raasuu fi iccitii kanaaf hiika sirrii kennu haasaa Dr. Dabratsiyoon torbanoota muraasa duraa dubbatedha. Amma akka durii qofaa hin jiru michuuwwan hedduu qabna yeroo jedhu michuun inni faarsee dubbatu sun dippiloomaatota Awurooppaa yookaan Ameerikaa osoo hin taane Jeneraal Alburhaanii fi hooggantoota xiqqaa Sudaan warra daangaa cinaa ta'anii meeshaa dhiyeessaa jiranidha. TPLF harka alaa kana malee daqiiqaa muraasaaf illee raayyaa ittisa biyyaa wajjin morkachuu akka hin dandeenye sirriitti beekam. Sudaanis gama isheetiin TPLF fayyadamtee hooggansaa Finfinnee raasuun maaloo RSF gargaaruu dhaabii anis TPLF nan dhiisa jechuun dhiibbaa dippiloomaasii uumuuf daddalaa jirti. Walumaa galatti kun kan agarsiisu waraanni kaaba lixa Itoophiyaatti dho'e kun waldhabdee TPLF fi mootummaa federaalaa qofa miti. Kuni daandii waraanaa kan Kaartumii fi Finfinneen lafa jalaan itti wal lolanidha. Biyyi tokko nagaa keessoo dhabdee mormitoota yeroo qabaattu biyyi ollaa mormitoota sanaa akka meeshaa tarsiimawaatti fayyadamtee onnee biyya sanaa dhiigsiti. Itoophiyaan RSF fayyadamtee Sudaaniin dadhabsiisuuf yeroo yaaltu Sudaan ammoo TPLF fayyadamtee Itoophiyaa qormaata keessaa galchitee jirti. Gaanfa Afrikaa amma guutummaatti kellaa ibiddaa ta'ee jira. Handhuura Gaanfa Afrikaa keessatti rukkuttaan onnee ji'oo-poliitiksii addunyaa raasu tokko deebi'ee dho'ee jira. Sa'aatiiwwan 72 darban kana keessatti daangaa xaxamaa Itoophiyaa, Sudaanii fi Eertiraa walitti hidhu addatti ammoo Lixa Tigraay bakka Sharariinaa jedhamutti waraanni waraqaarra darbee dhukaasaa qabatamaatti jijjiiramee jira. Kuni walitti bu'iinsa idilee yookaan fincila garee tokko qofa miti. Kuni raafama ji'oo-poliitiksii isa dhumaa seenaa madaallii humnaa fi dippiloomaasii Gaanfa Afrikaa guutummaatti garagalchuuf deemudha. Dhugaa suukanneessaa ragaalee miidiyaalee fi gaazexaalee arabaarraa dho'ee haa ilaallu. Iccitiin inni guddichii fi sammuu hayyoota waraanaa addunyaa bitaa galchee walitti hidhamiinsa tasaa dirree waraanaa kana irratti uumamedha. Akka ragaaleen kun saaxilanitti Aanga'oonni Eertiraa dachee Tigraay seenuudhaan garee TPLF fi mormitoota biroo faana waliigaltee tumsaa mallatteessanii jiru. Mee kana ija seenaatiin haa madaallu. Eertiraa fi TPLF waggoota 20 oliif diinota dhiigaa warra waraana baadiymeerraa eegalee wal barbadeessuun gumaa barabaraa kakatanii turanidha. Waraana kaabaa kan bara 2020 hanga 2022 keessattis waraanni Eertiraa TPLF dhabamsiisuuf onneerraa lolaa ture. Har'a garuu diinonni kakuu kun akkamitti minjaala tokko irra taa'anii michuu ta'uu danda'an. Asmaraa fi Maqaleen garaagarummaa seenaa isaanii dhiisanii diina waliinii tokko kuffisuuf harka wal qabachuu filatanii jiru. TPLF'n humna waraanaa ishee deebisee ijaaruu fi daangaa Sudaan bantee ujummoo argansuu argachuuf gargaarsa Eertiraa barbaaddi. Eertiraan ammoo gama isheetiin dhiibbaa dippiloomaasii fi waraana dhiyeenyaa kana mootummaa federaala Itoophiyaa irraa isheetti dhufe madaaluuf Itoophiyaa keessoo isheetti bobeessitee dadhabsiisuu barbaaddi. Kuni waraana eegumsaa biyyoota lamaanii fi garee tokkooti. Garuu mootummaan Itoophiyaa shira xaxamaa kiyyeessituu kana callisee daawwataa hin jiru.
Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad murtii waraanaa isa xumuraa fi jabaa dabarsanii jiru. Humni qilleensa Itoophiyaa xiyyaarota waraanaa isaa warra ammayyaawaa kaasuudhaan Lixa Tigraay keessattuu dachee sharariinaa irratti rooba boombii fi haleellaa qilleensaa isaa raawwachaa jira. Tarsiimoon Finfinnee as keessatti ifadhaam. Waraana lafoo irratti dhiiga dhangalaasuurraa olaantummaa qilleensaa fayyadamuudhaan biirtuuwwan ajajaa kuusaa meeshaa waraanaa fi daandiiwwan loojiistikii finciltoota daaraa gochuudhaan haleellaan qilleensaa kun Eertiraa fi TPLF gidduutti riqicha uumamuuf deemu guutummaatti caccabsee warra daangaa Sudaan irraa meeshaa ittiin seenuu cufuuf kan qiyyaafatedha. Wanti hunda caala madaallii waraanaa kana xaxamaa taasise garuu hirmaannaa humnoota alaa fi waraana bakka bu'iinsaati. TPLF'n akka himattutti mootummaan federaalaa Itoophiyaa gareewwan hidhatee Sudaan keessatti lolaa jiran kan akka RSF fakkaatan affeeruudhaan dachee Lixa Tigraay keessatti akka isaan TPLF waraanaan eeyyameefii jira. Gama biraatiin ammoo Finfinneen ifatti Sudaanii fi Eertiraa finciltoota TPLF gargaaraa jiru jettee himatti. Kun kan agarsiisu daangaa Lixa Tigraay fi Sudaan daangaa biyyaa ta'uu darbee dirree waraanaa idil addunyaa ta'ee jira. Itoophiyaan finciltoota Sudaan fayyadamtee TPLF lamsheessuuf yeroo yaaltu Sudaanii fi Eertiraan ammoo TPLF fayyadamanii Itoophiyaa jilbeenfachiisuuf falmaa jiru. Kuni gooftummaa waraanaa osoo hin taane tapha siyaasaa dhiigaati. Miidiyaaleen Arabaa fi warra dhiyaa gama isaaniitiin waraana kana keessatti qawwee dabalataa tokko dhiyeessaa jiru. Innis waraana lolaa fi mirga namoomaati. Gabaasni miidiyaalee Arabaa tokko ibsutti xiyyaaronni waraana Itoophiyaa dubartootaa fi daa'imman irratti duguuggaa sanyii raawwachaa jiru. Uummanni Tigraay dhiibbaa fi dhumaatiif saaxilameera. Ija ji'oo-poliitiksiitiin yeroo xiinxalamu gabaasni akkasii kun ofumaa dhiyaatu osoo hin taane inni meeshaa waraanaati. TPLF michoonni ishee alaa gabaasa akkasiitiin hawaasa idil addunyaa keessattuu UN, Gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa gara waraana kanaatti harkisuudhaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa dippiloomaasii fi uggura dinagdee akka kaa'amuuf karoorfatanii hojjechaa jiru. Kuni mootummaa Itoophiyaatiif qormaata dirree waraanaa qofa osoo hin taane qormaata minjaala dippiloomaasii idil addunyaati. Madaalliin waraanaa yeroo ammaa tilmaamuu kan hin dandeenye ta'ee jira. Gama lamaan iyyuu nuti injifanneerra jedhanii ibsa baasaa jiru garuu ragaan qabatamaa lafarra jiru tokko qofa. Mootummaan Itoophiyaa olaantummaa qilleensaa fi meeshaa gurguddaa qabaachuudhaan sarara diimaa kaa'ee jira. Abiyyi Ahmad ajaja addaa kennuudhaan eenyuyyuu haa ta'u humna birmadummaa fi daangaa Itoophiyaa tuquuf yaaluu kamiyyuu guutummaatti dhabamsiisaa jechuun raayyaa waraanaatiif labsee jira. Humni waraana Itoophiyaas guutummaatti socho'ee jira. Gama kaaniin wanti addunyaa dinqisiisee tokko daangaa Eertiraa fi Tigraay irratti gaggeeffamee jira. Aangawoonni aanaalee Tigraay kanneen akka Guulaa Makaadaa fi Zaalambaasaa aangawoota Eertiraa zoonii sanafee wajjin walitti dhufanii uummata hiriirsuudhaan haasadiifamaa fi obbolummaa taasisanii jiru. Mee kana ija seenaatiin ilaalaa. Uummanni fi hooggantoonni dachee kanaa lamaanii waggoota 20 oliif waraana baadiymeerraa eegalanii diinota dhiigaa warra ijaan wal arguu hin feene turan. Dhiyeenya kana waraana kaabaa keessatti illee raayyaan waraana Eertiraa TPLF dhabamsiisuuf onneerraa lolaa ture. Har'a Akkamitti diinonni kakuu kun minjaala tokko irra taa'anii nuti obboleeyyanii diina tokko qabna jechuun labsuu danda'an. Har'a Eertiraa fi TPLF garaagarummaa seenaa isaanii dhiisanii tokkoomuu kan filataniif lachuu isaaniiyyuu sodaa jireenyaa tokkotu ija isaanii dura dhaabbatee jira. Ija Maqalee fi Asmaraatiin yeroo ilaalamu humni mootummaa federaalaa Itoophiyaa Finfinneen jabaachaa dhufuun isaa lachuu isaaniitiif balaadha jedhanii amanu. Eertiraan waraana booda madaalliin dhiibbaa dippiloomaasii fi waraana Itoophiyaa Gaanfa Afrikaa keessatti uumaa jirtu ishee dhiphisaa. TPLF ammoo madaallii keessoo ishee deebistee ijaaruuf dhiibbaa diinaa kanneen akka Eertiraa ofirraa xiqqeessuu barbaaddi. Kanaafuu sirni Asmaraa fi Maqalee diina kiyyaa michuu kiyyaa yaadaramee jedhuun diinummaa gidduu isaanii dhiisanii humna federaalaa dadhabsiisuuf lafa jalaan harka wal qabachuu filatanii jiru. Kuni dippiloomaasii keessatti tarsiimoo of baraaruu jedhama. Yeroo Eertiraa faana daangaa baatti cidha nagaa gaggeessaa jiranitti daangaa Lixa Tigraay naannoo Sharariinaatti TPLF ibsa waraanaa isa dhumaa labsee jira. Akka ibsa TPLF baasetti mootummaan Itoophiyaa waraana guutuu lafoo fi qilleensaan irratti banee jira jedhanii jiru. Wanti hunda caalaa addunyaa raasee fi kaartaa waraana xaxamaa godhe garuu himannaa TPLF keessatti harka qaama alaa eeramedha. TPLF ifatti ba'uun mootummaa Itoophiyaa faana kan nu lolaa jiru humna finciltoota Sudaan humna deeggarsaa saffisaa RSF kan Himeediitiin hoogganamudha jettee labsite. Yoo himannaan TPLF kun dhugaate waraanni kaaba Itoophiyaa fi waraanni Sudaan guutummaatti walitti baqanii waraana naannawaa tokko ta'aniiru jechuudha. RSF'n fageenya dachee Sudaan irraa ka'ee dachee Tigraay keessatti mootummaa Itoophiyaa cina dhaabbatee lolaa jira yoo ta'e Gaanfa Afrikaa guutummaatti kellaa ibiddaa idil addunyaa ta'ee jira. Inni biraan waraana xiinsammuu yookaan ololaati. Ibsi TPLF akkaataa itti barreeffame yeroo dubbisnu kaayyoon isaa dirree waraanaa qofa miti onnee fi sammuu uummataati. Waraana kana keessatti injifannoo ifaa galmeessineerraa raayyaan mootummaa fi finciltoonni alaa baay'inaan dhumaniiru. Hospitaalonni Lixa Tigraay fi Gondar madoodhaan guutamaniiru. Xiyyaaronnis madoo fe'aa jiru jedhanii ibsan.
ji'oo-poliitiksii keessatti yeroo waraanni eegalu olollii fi odeessi kijibaa gita meeshaa waraanaa bu'aa qaba. Ibsi akkasii kun maaliif kennama? Tokkoffaa dargaggootaa fi uummata Tigraay warra waraana nuufan keessatti hamilee fi ofitti amanamummaa uumuu fi lammaffaan diina sodaachisuu fi uummata idilee gooluu fi sadaffaan ammoo hawaasa idil addunyaa burjaajessuudhaan nuti miidhamtoota garuu ammoo gootota jechuun dhiibbaa dippiloomaasii mootummaa federaalaa irratti fiduuf kan yaadamedha. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa ibsa waraana akkasii guyyaa guyyaan baasuu dhiisuun isaa ofitti amanamummaa inni dandeettii waraanaa, loojiistikii fi olaantummaa qilleensaa isaa irratti qabu agarsiisa. Mootummaan federaalaa sarara diimaa isaa sirriitti beekaa daangaa birmadummaa biyyaa fi qarqara Sudaan guutummaatti to'achuudhaan kiyyoo hooggantoonni TPLF fi humnoonni alaa xaxaa jiran fashaleessuuf hojjechaa jira. Walumaa galatti ragaaleen dhu'an kun addunyaa fi gaanfa Afrikaaf dhugaa seena qabeessa tokko saaxilanii jiru. Waliigalteen Piriitooriyaa inni nagaa waaraa fida jedhamee eegamaa ture madaallii humnaa yeroo sanaa qofatti kan hundaa'e ture. Har'a TPLF egaa didduu keessaa baatee Eertiraa wajjin harka wal qabatee daangaa Sudaan bansiifachuuf sa'aatii 0 labsiteetti. Waraanni kaaba Itoophiyaa inni haaraan waraana qawwee qofa osoo hin taane waraana dippiloomaasii, waraana bakka bu'iinsaa humnoota alaa fi morkii sammuuti. Dacheen gaanfa Afrikaa gaarreen Eertiraa irraa ka'ee hanga gammoojjii Sudaanii fi sulula Itoophiyaatti minjaala waraanaa warra ji'oo-poliitiksii ta'ee jira. Waraanni kun eeboo fi xiyyaaraan daangaa lixa Tigraay irratti gaggeeffamaa yeroo jiru addunyaan xumura madaallii kanaa fi eenyutu daangaa Sudaan dhuunfatee kellaa waraanaa kana mo'ata jechuun ija dhiphinaatiin daawwachaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromia 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.